Ishee tolee, har'a viidiyoon keenya itti aanu immoo maalidha? Iddoo itti baakteestii goonu isin agarsiisa jechuudha. Ani iddoo itti fayyadamu isin agarsiisa. Appilikeeshiniin kuni hunda keessanii isin barbaachisa. Maaliif yoo jenne iddoo itti nuti baakteestii goonu jechuudha. Baakteestiin dirqama isin barbaachisa. Inni hin qabdan taanaani irraallee barachuu hin dandeessanii jechuudha. Iddoo dogoggora hojjettan, iddoo itti luuzii gootan illee sababa maaliif akka ta'e illee irraa hin hubattanii jechuudha. Kanaaf tireedingii joornii guyyaa guyyaatti tireedii gootanii iddoo itti luuzii gootan maaliif sababa luuzii akka gootan akkasumas illee piroofitii yeroo argattan akkamitti illee piroofitii isa argattan sana dirqama waan isin barbaachisuu fi baakteestiin kana hubachuun dirqama keessanii jechuudha. Yeroon akkasiniin jedhu kan ji'oota darbee waggoota darbee kan guyyaa barbaaddanii duubatti deebistanii akka haaraatti wiiniing reetiin keessan illee hammam akka ta'e istiraateejiin keessan illee parsantii meeqa akka wiiniing reetii fi loozii illee qabu illee achirratti ilaalachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf appilikeeshinichi FX Replay jedhama. Googlii irratti yoo sarchi gootanii FX Replay jettanii illee yoo sarchi gootanii isinii dhufa jechuudha. Kanaaf daawunloodii gootanii itti fayyadamuu dandeessu. FX Replay yeroo seentan haala kamiitiin fayyadamtu jedhan isin agarsiisa. Kanaaf appilikeeshinii kana daawunloodii godhachuu hin dagatiin. Kan bilbilaan illee ni jira. Akkasumas kan PC yookaan immoo deeskitooppiidhaan illee fayyadamtan ni jira waan ta'eef dirqamadha. Dirqama inni kuni kaffaltii isin barbaachisa garuu haala kamiin kaffalchuu osoo hin kaffaliin fayyadamuu danda'a isa jedhu isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf Googlii irra galtanii FX Replay jettanii illee yoo argattanii yoo sarchi gootanii ni argattu jechuudha. Kanaaf gara appilikeeshinichaatti yeroo seenu appilikeeshinicha yeroo bannu appilikeeshinii terminaal isa yookaan piroompti peejiin isaa akkasidha. Erga keessa seentanii booda amma fakkeenyaaf jiini kun amma jiini keessa jirru ji'a maaliiti? Oogastidha. Oogastii nuti kan barbaadnu ji'a kan darbe yookaan immoo juulaayii isa jedhu sana isa jedhamu sana yoo ta'e kan barbaadnu asirratti appilaayi godhanna jechuudha. Imeelii isin gaafataa yeroo iddootti seentanii imeelii sana fayyadamtaniitu haala kamiitiin osoo hin kaffaliin itti fayyadamna isa jedhu kana immoo isin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti iddoo kanatti erga naannaa kana isin fidee booda iddoo kanatti isinitti mul'ata taanaani niiw seeshinii kan jettu jirti jechuudha. Niiw seeshinii goonaanii kana booda asirratti maqaa barbaadan immoo fakkeenyaaf zim jettanii BB jettanii illee yoo galchitan maqaa ni dandeessu. Akkaawunticha akka deemuutti illee isinii kenna iddootti tireedii raawwattan waan ta'eef deemuu illee kana godhachuu dandeessu. Aseetii yookaan immoo baakteestii gochuu kan barbaaddanii asirratti waan barbaaddanii goollis ta'uu danda'a. Akkasuma foreksii, GPY asirratti sarchi gochuu dandeessu hundumtuu as keessa ni jiru waan ta'eef akka fakkeenyaatti kana fudhanna. Sana booda ji'a kamii kaasneetu baakteestii gochuu barbaanna. Isa irratti hundoofne amma fakkeenyaaf ani jiini kun ji'a Oogastii waan ta'eef ani kan ji'a Juulaayii keessa ture sanan barbaada jechuudha. Baakteestii gochuu kan hin barbaadu. Kanaaf guyyaa tokkorraa kaasee hanga Oogastii hamma jirrutti jechuudha. Maaksiimamii kan inni isinii fayyadamu yookaan kan isinii eeyyamu appilikeeshinichi guyyaa peeymentii yookaan kaffaltii malee kan isinii fayyadamu yoo dandeessanii kan ji'a tokko riipilee gochaa yookaan immoo baakteestii gochaa ilaaltanii kaffaltii isin hin gaafatu. Garuu ji'a tokko ol guyyaa 60 guyyaa 90 akkas ilaaltu taanaanii walakkaadhaanii peeymentii kaffalii isin jira waan ta'eef kan ji'a tokko ol gochuu baattanii kan waggaayyuu isinii fiduu danda'a garuu walakkaatti peeymentii akkas godhee iddoo kana kaffalii midhaan isin jira waan ta'eef isatu raawwachuu baattanii shaggaadhaan isin jira. Kanaaf hundumti keessanii asirratti maal gochuu qabdu kan ji'a tokko yookaan immoo kan ji'a guyyaa 40 guyyaa 30 baakteestii gootaniitu irratti illee achirratti illee piraaktisii gochuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf guyyaa tokko jenneerra asitti immoo guyyaa meeqa jenna dhufneetu Oogastii jennee Oogastii 2 yeroo jennu baay'inni guyyaallee kaalkuleetii godhee nuuf fida jechuudha iddoo kanatti. Kaalkuleetii godhee nuuf fida. Kanaaf baakteestiin kun kan isin barbaachisu dirqamadha. Dirqama baakteestii gochuun isinirraa eegama. Maaliif guyyaa kaleessa yookaan guyyaa torbee darbee keessa luuzii iddootti isin gootanii deebistanii luuzii gochuudhaaf wanti suni baakteestii gootanii ofii keessanii fi ofiin sirreessitan taanaan bakka sanatti deddeebitu taanaan maarkeetichi isinii jedhee waan of sirreessuu hin qabu jechuudha. Maarkeetichi isiniif jedhee torbee kana keessa akkas ta'aniiru kanaafuu torbee kana akkas ta'uu qabu jedhee waan isin yaadu miti jechuudha. Kanaaf ofuma keessaniitiif
of sirreessuun dirqama ta'a waan ta'uufi baakteestii iddoo itti gootan appilikeeshiniin kun dirqama isin barbaachisaa jechuudha. Dhuftaniitu iddoo kanatti indikeetarii barbaaddan illee asirra ni jira as keessaa galtanii indikeetarii barbaaddan illee appilaayi irratti gochuu dandeessu. Isin TradingView irraa kan itti fayyadamne seeshinii yoo ta'e akkasumas illee irraan seeshinii yoo ta'e kan barbaaddan illee raawwachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf kun baay'eedha seeriidha jennee galuun dura baakteestii yeroo itti goonu naannoo kanarratti fakkeenyaaf waan kana yeroo eegalchisnu akkasitti socho'aa jechuudha. Kanaaf nuti iddoo kanatti seelii jenna, nuti iddoo kanatti baay'ee jenna, nuti iddoo kanatti seelii jenna, iddoo kanatti baay'ee jenna. Iddoo itti jennu sanatti asirratti appilaayi godhanneetu sababoota isaa faana hubachuun nurraa eegama. Akkasitti nu fayyada jechuudha. Kanaaf baakteestii gochuun nurraa eegama. Baakteestii jechuun dirqama wantoota nu barbaachisan keessaa tireedingii irratti inni guddaa fi inni guddaa baakteestiidha jechuudha. Fakkeenyaaf tireedaroonni guyyaa Qadaamee fi guyyaa Qadaamee fi Sanbataa kanarratti dabarsu jechuudha. Luuzii isaanii amma fakkeenyaaf tireedii 10 fudhatan yoo ta'e tireedii 10 keessaa tireediin 5 luuzii yoo ta'e tireediin 5 illee akkasuma wiinii yoo ta'e tireediin 5 sana luuzii isaa godhan sana asirratti dhufaniitu rakkoon isaa maal akka ta'e akkamitti luuzii akka godhan illee ayidentifaayi godhataniitu torbeessa dhufu of qopheessu jechuudha. Kanaaf baakteestiin kun yookaan immoo irra deebi'anii waan kana hubachuun dirqama isin barbaachisa jechuudha. Maarkeetichi akkasiin feetanii osoo hin taane akka fedhii isaatti socho'a. Kanaafuu isin immoo saayikooloojii mataa keessanii ofirratti hojjechuun dirqama keessanii jechuudha. Yeroon akkasiin jedhu maarkeetichi ati torbee darbe keessa luuzii ijaa goote amma piroofitii gochuu dandeessaa isiniin jedhu. Maaliif maarkeetichi akka nama ati kana miidhamtettaa kanaaf akka namummaatti akkas argachuu qabda waan siin jedhu hin qabu jechuudha. Aleessa sarras borus tokkuma maarkeetichi akkaataa itti sochoositu gara maarkeetichaatti socho'a malee maarkeetichi gara keetti socho'u jechuudha. Kanaaf maarkeeticha hubachuudhaa fi wantoonni kun hundi isin barbaachisa jechuudha. Kanaaf amma iddoo kanatti isin jenneetu ordarii gochuu dandeenya, seelis baay'isachuu dandeenya. Akkuma intini keenya stoop loosii illee kaawwachuu dandeenya, teek piroofitii keenya awutoo bireek ivinii illee kaawwachuu dandeenya, stoop liimitii baay'ee liimitii keenya illee kaawwachuu dandeenya. Akkasuma irratti illee galleetu akka deemuutti illee tireedii gochuu dandeenya jechuudha. Kun immoo kan nuyi yemmuu tireedii 50 fudhachuu dandeenya kaffaltiin dura. Tireedii 50 fudhachuu dandeenya ji'a tokko keessatti amma 50tti nu eeyyamuu danda'a. Garuu immoo akka inni illee kaffaltii nu gaafanne illee gochuu ni danda'ama. Asuma irratti ofii keenyaa fi iddoo biraa irratti qabanne tireedicha illee raanii gochisuuu dandeenya waan ta'eef iddoo kanatti riipileey ilaaltaniitu riipileeyicha ammas iddoo kanatti seeliidha jennee yoo kaawwanne seelii maaf ta'e sababa jedhu erga ayidentifaayi goonee booda ayidentifaayi erga goonee booda wanti suni dirqamaan nu hojjechuu qaba waan ta'eef erga hojjetee booda asirratti of ilaallaa jechuudha. Yoo amma fakkeenyaaf kuni caaluma jedhee isinitti agarsiisuudhaaf baay'ee yookaan seelii jedhee amma fakkeenyaaf iddoo kanatti akkas godheeni stoop loosii koo yoo tuqee sababni itti stoop loosii koo tuqeef maaliif akka ta'e illee nu hubachiisa jechuudha asirratti. Iddoo kana akka ta'e maaliif deebi'e yoo jenne iddoo kana order blookiin kun jirti sababa order blookiitti deebi'e jechuu dandeenya. Kanaaf order blookiin akka galumsaattis akka ba'umsaattis nu fayyaduu danda'a waan ta'eef isaan asirratti ayidentifaayi godhannaa jechuudha. Sababni immoo inni naannaa kana ga'ee immoo as olee ba'eef immoo kan ol deemeef immoo maalidhaa liquiditiin naannaa kana jiru liquidicha swaappii gochuuf deeme jenneetu amma baay'illee jenna taanaani gasanaatti sochoonaa jechuudha. Amma baay'ee goonallee taanaan asitti amma eessaatti amma liquiditii naannaa kana jiruttidha jenneetu hubanneetu kaawwanna asirratti baakteestii godhannaa jechuudha. Kuni fandeezim jedhee yookaan immoo teeknikaaliidha malee galaa yookaan iddoo kanatti bitaa iddoo kanatti gurguraa miti. Garuu amma eessaatti deemaa isa jedhu yoo hubattu amma liquiditii isa gubbaa jirutti jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hundumti keessan baakteestii illee gochuu hin dagatinaa. Baakteestiin baay'ee waan isin barbaachisuu fi barbaachisaa kan ta'e jechuudha. Iddoo itti hir'aa keenya guuttannu jechuudha. Amma TradingView'n utuu waan akkasii ni qaba garuu TradingView'n qarshii isin gaafata jechuudha. Kun garuu karaa bilisaa kan ji'a tokko duubatti deebistaniitu baakteestii gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf ordarii illee gootanii asirratti illee akka deemutti illee fayyadamuu ni dandeessu. Kanaaf FX Replay jettanii Google irratti illee yoo sarchi gootanii appilikeeshinii isaanii argattu. Jalqaba yeroo seentanii iimeelii isin gaafata iimeelii keessanii fi paaswordii keessanii guuttu. Sana booda seeshin kan jedhu jira. Seeshinicha irratti ordarii guutuu jechuudha. Akkanaan ordarii godhatte. Maaliif karansii isin barbaadan asirratti guutuu qabdu.
Sana booda qarshiin isaan isinii kennanii 1,000 10,000 ta'uu danda'a, 1,200 ta'uu danda'a. Akka barbaaddanitti adjastii godhattu. Sana booda dhuftaniitu asirratti riipileey kana ooppenii godhataniitu fayyadamtu jechuudha. Kanaaf ammas deebisee al tokko isin agarsiisaa. Duubatti deebisniitu al tokko yeroo wal agarsiisnu ordarii godhannee jechuudha. Ammas deebisee fakkeenyaaf ani ordarii sadan tokko ordarii godheen ture. Ordarii isaan kana biyya tokkotti yookaan yeroo tokkotti ordarii 2 ordarii godhachuu dandeessu. Ordarii 2 banachuu dandeessu. Ammas illee kanallee ni delleetii. Kanaaf dhuftaniit kireet seeshinii jettuun. Kireet seeshinii jettanii booda asirratti amma fakkeenyaaf abdii jennee yoo maqaa goonee callisnee qarshii barbaadama. Fakkeenyaaf qarshii naannoo kanatti yoo dhufannu qarshii 1,000 yoo ta'e yookaan 10,20 ta'uu danda'a. Qarshii 1,000 gooneetu asitti immoo aseetii yookaan immoo waan nuti tireedii gochuu yaadnu jechuudha. Waan nuti tireedii gochuu yaadnu waan riipileey isaa barbaadnu as keessa guutan yoo baay'eetu jiru. Isaan kana tokko isaa filanneetu baakteestii goonaa jechuudha. Nama deebisan GPUSD kanaan baakteestisnii godha. Kana booda gadi buneetu maal goona guyyaa kamitti hanga hamii guyyaa kamittidha kun itti baakteestii goonu isa jedhu ilaallaa jechuudha. Asirra tuqneetu fakkeenyaaf jiini darbee ji'a isa kamii Juulaayidha fakkeenyaaf deebinee Juunii kana Juunii tokkooti hanga Juulaayii tokkotti godhachuu dandeenya jechuudha. Dhufneetu Juunii tokkotti hanga Juulaayii tokkotti kun guyyaa 30dha jechuudha. Guyyaa 30 ol yoo ta'e gaaffii isin gaafata waan ta'eef qarshii isin gaafata waan ta'eef isallee ofirraa antanii gochuu qabdu. Kanaaf akkasitti isinii bana terminaalichi. Kana booda ordarii gootaniitu baakteestii duubattis deebistaniitu fuuldurattis deebistaniitu sababa maaliif ol ba'e sababa maaliif gadi bu'e isa jedhu asirratti hubachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf FX riipileeyin iddootti nuti baakteestii goonu kan duubatti deebisneetu kan guyyoota darbanii itti ilaalludha. Haala kamiin socho'ee piraayis akshinidha moo ICTdha moo CRTdha moo smaarti manii konseptiidha moo seerullee maarkeeticha irratti illee hubachuu dandeessa jechuudha. Indikeetaroon asirra illee ni jiru. Akkasuma indikeetarii barbaadullee appilaayi gootee asirratti yaalteetu guyyaa dilbataa keessa erga kana xumurtee booda wixa kaarraa kaasteellee wanta sana appilaayi irratti gootee fayyadamuu dandeessa jechuudha. Kun garaagarummaa hin qabanii jechuudha. Kanaaf isa kana hubachuu hin dagatinaa. Appilikeeshinichallee namoonni barbaadanii DM naa gochuu dandeessu keessaanii yookaan naa barreessuu dandeessu. Kan bilbilaatiin naan jedha yookaan kan PC naan jedha. Kan liinkii isaallee isiniif erguu nan danda'a jechuudha. Kanaaf akkasitti duubatti deebistanii maarkeetii darbeellee hubachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf hin dagatinaa kana seeraan ilaalu.